Saadaa magaalaa Asallaa deemuudhaaf fi akkasuma mootuyyuu hedduu mijataa akkasuma bareedinni isaallee kan hedduu namatti tolu qophaa'ee fi jira jechaadha. Maashaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu amantiif kutaannoo saddaan qoodin boota jirtan mara nagaaf kabajaan kee isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya. Kana like godhuudhaan namoota hedduu bira akka faffaca'u naa taasisaa isiniin jedha. Akkasuma mootuyyuu warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan akka maatii naaf taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Hiriyoottan keessaniif share gochuu hin dagatina. Meeshaa kana mootuyyuu warroonni barbaadan keessan na dubbisuu hin dandeettani yaada qabdan comment irra naa kaa'aa isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya bas video bareeda qabadhe isinii dhufee jira jechaadha. Inni sunillee maali yoo jettan soofaa akkana fakkaatu kana jechaadha. Soofaa hedduu bareeduu fi hedduu guddatuuf hedduu mijataa ta'e akkasuma mootuyyuu kan yeroo wajjin deemu kan fashion yookaan fashion ta'e jechaadha. Kan qabadhe isinii dhufee baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Hiriyoottan keessaniif share gochuu hin dagatina. Maal soofaa qofa reekuni kan hara irratti galfatan jechaadha. Hedduu yeroo dadhabdaniitiin galtan kan hara irratti galfatanidha jechaadha. Kanaaf soofaa kana fakkaatu kana baay'ee guddaadha jechaadha. Kan nama 11 ol teessisuu isa danda'udha jechaadha. Hedduu kalariin bifti isaallee hedduu kan bareeduu fi akkasuma mootuyyuu hedduu isinuu argaa jirtanii guddaa kan ta'edha jechaadha. Akkasuma diizaayiniin isaallee hedduu kan namatti toludha. Xiqqoo qaawwanirraa xiqqoo adda kan ta'edha jechaadha. Maashaallah baay'ee kan namatti toludha. Soofaan kun kan deemuuf qophaa'e magaalaa Asallaati jechaadha. Akkuma jalqabarraa isin hime haati meeshaa kana mootuyyuu saadaadha. Baay'ee kan namatti toludha. Maashaallah siin jedhee jira. Ani hedduu jaaladhe hedduu natti tolee jira. Atillee akka hedduu jaalattu abdii qaba jechaadha. Akka itti gammadduuf abdii qaba. Isinillee hordoftootaa fi kabajamtoonni maatii kiyyaa akka itti gammaddanii fi akka itti bohaartan abdii qaba jechaadha. Kanaaf isinillee soofaa kana fakkaatu kan akka isin jala hin darbine isiniin jedha. Ajajachuudhaan keessan godhadhaa isiniin jedha. Mana keessan keessa galfadhaa iddoo barbaadanitti kan isinii geessuu danda'udha jechaadha. Maatii keessan bira boota iddoo maatiin keessan argaman hundatti naannoo kamittuyyuu kan geessuu danda'udha jechaadha. Isin keessan dubbisuu qofa kan isinirraa eegamu lakkoofsa bilbilaa kiyya asirra kan isiniin godhu ta'a. Isin mootuyyuu keessan dubbistaniitiin meeshaa barbaadan kamirraayyuu soofaa ta'ee majliisa ta'ee meeshaalee mana keessaa meeshaalee elektirooniksii akkasuma mootuyyuu meeshaalee wanta barbaadan kamuyyuu jechaadha kanarraan argachuu dandeettanii. Soofaan kun jechaadha bifti isaallee kan baay'ee namatti toludha. Akkuma argitan kana diizaayiniin inni itti hojjetamillee baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Ani hedduu jaaladhe hedduu natti toleera jechaadha. Isinillee akka jaalattan abdii qaba. Video kana mootuyyuu share gochuu hin dagatina isiniin jira. Isin argitan kana soofaan kun hedduu bareeda kan ta'edha jechaadha. Bifti isaallee bifa akkasitti ifuu miti. Cinaadhaan adiidha. Cinaadhaan bifa garagaraatiin kan hojjetameetiin hin jiru jechaadha. Garuu mootuyyuu bifa baay'ee bareedaa fi xiqqoo bifa sirriitti damaqi kan hin jenne jechaadha. Kanaaf hedduu bareeda mana keessaallee hedduu kan bareedudha jechaadha. Ani hedduu jaaladhee jira. Diizaayiniin isaa laala diizaayiniin isaa baay'ee hedduu kan namatti toludha jechaadha. Soofaa kaawwanirraa xiqqoo kan adda ta'edha. Maashaallah baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Kanaaf soofaa kana fakkaatu kana hiriyoottan keessanillee isin jalallee akka hin darbine isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa baay'ee bareeda kan ta'edha. Akkasuma mootuyyuu soofaa mijataa kan ta'edha jechaadha. Hedduu kan bareedudha. Kanaaf soofaa kana fakkaatu kan isinillee ajajachuu hin dandeettan jechaadha. Ani hedduu jaaladhee haatis hedduu bareeda kan ajajatte baay'eef jechaadha. Kanaaf isinillee meeshaalee akkanaa kanneen hunduma isaatuyyuu na biratti argachuu hin danda'a. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyyaa meeshaan obboleettii kiyyaa soofaa kana qofaa miti jechaadha. Meeshaalee tokko mana keessaa kan biraallee hin qabdi jechaadha. Sanneen keessaa inni tokko minxaafiidha jechaadha. Minxaafii kana baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Meetira 4 garaan 2 jechaadha. Gatiin isaallee 14,000 fi 500 na biratti argachuu hin dandeettan jechaadha. Inni bira kan baay'ee natti tolee fi ajaa'ibe rakootii kana jechaadha. Rakootiin kun kan Duubaayiiti miti. Kanuma Duubaayii odoo hin ta'in garuu mootuyyuu baay'ee kan bareedudha jechaadha. Hedduu kan namatti toludha. Daardaariin isaa sibiila Duubaayitiin kan hojjetamedha jechaadha. Sarbiisiin isaa kana fakkaata. Maashaallah meeshaalee kana fakkaatu kan na biratti argachuudhaaf keessan dubbisuun dagatina horaa bulaa.